السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا كم جرتوا نكا أماني الحمد لله نكا نجرا أكاتا فيديو داونلودي اتقدمت نتنم إن شاء الله. What is this? دقيقة ليفهمها تكفاني أكاتا فيديو داونلودي اتقدمو لما فاني موي أكتي صورة أنا بابرمو تجورا صورة ستي فيديو عادي. طيب هني فيديو أنا برتو هنينمو سوري هني فيديو يوتيوب كيسا داونلودي قدو برنامج تشيه تنوتنا جاتشورا تنوتنا. طيب ناشي سنين تقنا سلام بودا قرا يوتيوب بتنو جاتشي تجورا كلمة يوتيوب بناس فيسبوك تجرها وبربادة. أما يوتيوب بنتو جاتشورا شو كان جيه دهيفة أكاتو أنا برباد السني بكثنا أنا ليتنا صونتين أنقديتنا تقطاني إشي تقطاني دوم بري فجودان دي سني جوبا أنا مالي قادم بربادو خلاص. عيني واوا أكلت تجربة بري فتاني قاعدة سني دوها واي إيساتي بديمو بري سنة رفتت عيني واوا كان جادو بدي جنطو قاعد كيسا ينبه دكنات ديبيا إيهو ما شبكالا إيهو شبكان كيانا جدا على كل ديمتو تنو تنطقتاني جتشودا فيديو برباد سني رود افتاني راوتاني سنين بودا ديمتو تننا تقتاني سني فودا جودا فيديو داونلود فيديو كان جودين فودا دي بي امو الناس افتاني راوتاني أكا أوديو تودا في فيديو تو مرجعتني في كنا أوديو هنجرس يو بربادن أوديو فيديو هنجرس يو بربادن فيديو كنجر جتشورا. طيب مرة الثاني كانت أنسولاني مالي كم برامو أكتب فيديو أنا بابرن برنامج جيزا دقيقة توقفان كان جتشورا
Tinotoni hin allaqdu jawwaala namaa sin allaqsiisu kinoo kanaan hin turu sinna ittiin aqanaabbaran viidiyoo hanga barbaadan aqanaabbaruun hin danda'ama jechuudha. Tayyib sheetinotana kaapkuut nutti fakkaata akka nuti tuqxaanii saniin booda eeksi yookaan ida'uu fakkaatu kun hin jira isa dhooftanii jechuudha. Akkanatti isinii fuudhaa viidiyoo keessa san haala kanaan fuudhaa tayyib haala kanaan agarsiisa. Isa keessa han barbaadan dhooftanii misaalee ani an barbaadu isa kanaaf kinoo kana jechuudha. Yoo barbaadan sadii isin aqanaabbara tayyib amma tanaaf tanan dhahaa. Haala kanaan saniin booda tinotan idaafaat kan jettu yookaan arabiffaa kiyya madree yookiin keessan ingiliffataa ishee dhooftanii jechuudha. Haala kanaan fuudhee dhufaa kinoo kun ammoo yoo wayilii bakka inni bu'e kana isinitti agarsiisuu hin danda'u ishaaradaanii asiin barbaadame. Bakka tana yoo dhoofne jenne viidiyoo sun hin dubbataa jechuudha. Tayyib akkasuma muuziqaa itti ida'uu barbaadne immoo bakka tana jirti muuziqaan ishii san dhoofna jechuudha. Amma muuziqatti dhahee sanitti agarsiisa. Kanooti tayyib bakka muuziqaa san dhoofne jennaani haala kanaan nuuf fuudhee yoo barbaanne rikeerdii goona jechuudha. Bakka tana jirti rikeerdii ishii san dhoofna jechuudha. Ani amma rikeerdii san banuu hin danda'u shabakaan kiyya hojjetu waan ta'eef yoo tokko hin dhufa tokko hin deema. Kanaaf isinimmoo mokkoraa yeroo shabakaa qabdan isiniif hojjeta ta'an beekamu. Rikeerdii mongoonno lakkii audio adda shesimo audio adda itti galchina yookaan immoo hadiisa akkasii kan itti galchina wattan immoo bakka tana jirti. Ani mana audio nama geessitu jechuudha. Tayyib ishii san tuqetti nitti agarsiisa. Kinoo kuni homaa shabakaa hin barbaachisu jechuudha. Gisee akkanabbaran shabakaa hin barbaachisu walakin ani nutoorikuma kiyyarraa ta'eeti haala kanaan kinooti. Kuni kan hin duraan qabu jechuudha. Kan immoo kinoo kanaanin ani itti akkanabbareetu asitti tasajjaleeti. Garuu mana muuziqaa keessa seenuu kan itti dandeessan immoo bakka tana tuqtaniiti jechuudha. Bakka tana tuqtanii hadiisa adda itti toyofuu kan itti galchuu dandeessanii tuqeessanitti agarsiisa. Kanooti. Kun haina of kiyya of biratti sajjaleeru jechuudha hadiisa. Tasajjaluu baates immoo mushkila garuu ani barbaadan maratachuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan tuqtanii yaa mu'mina rabbii fi taatee garbichaa gammadeedini. Saniin booda ida'uu kan jettu tana tuqtanii jechuudha. Ammaani kana tuqeera miti. Yaa mu'mina rabbii kan jettu tan isa jala dheeraa asitti yaa mu'mina rabbii jetti nan beeka jechuudha. Walakin yoo tasajjalaa ta'uu baate immoo bakkuma tana tuqtanii jechuudha. Haala tuulama tinoo tana eegsitan annaa tuqtanii kan asitti taqanaabbara. Tayyib kinooti haala kanaan itti galcheen jira. Muuziqichi mul'ata jalatti jechuudha. Kinooti la bakka kanatti mul'ata audioon itti galche kun tuqeen sanitti dhageechisiisa. Saniin booda immoo yeroo amma akkanabbarra raawwanne jechuudha. Sadiis ta'e lamas ta'e raawwate haala kanaan. Saniin booda bakkee itti nutana tuqna jechuudha. Daawuloodii fakkaachuu feetii bakka tana isheen sanannaa tuqne kalaas
inni zooreeti booda hin bu'a. Tayyib. Na bu'ee raawwatee haala xooluma biyya barbaaddanitti innasuma erguu hin dandeessanii. Footonis viidiyoonis haaluma kanaani jechuudha. Barnaamija kanatu irraa turuu dadeen marata addeen of kiyyaa'e. Walakin barnaamichi hambiraas hin jira. Keenii master kan jedhu. Keenii master kinooti. Keenii master kana keessatti wanni inni nama barbaachisu maqasii qaba jechuudha. Misaalee wanta hin barbaanne keessa guutuu hin dandeessa. Kana amma isinitti agarsiisa kan immoo keessa guutuu hin dandeessanu. Wajjumaan galchuu jechuudha. Okay. Amma haala kanaan fuudhee Keenii masteritti qalamaan isinitti agarsiisa. Bakka tana tuqna. Tayyib. Sorry bakka kana miti am sorry. Kenoo kana waa tuqne YouTube keessa nu galcha. YouTube kana miti kan tuqnu. Dhiifama. Isheetiin tana daa'iraa guddaa isa gadduu kana tuqna jechuudha. Okay. Yeroo kana tuqnee raawwanne haala kanaan fuudha. Viidiyoo akkamii akka galakkistu jechuudha. Adoomee gootu. Saniin booda isheetiin tana tuqna jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 4 fi tuqaa 3 tana tuqna. Tayyib. Isheesan yeroo tuqne mana viidiyoo nu galcha jechuudha. Haala kanaan viidiyoo baay'ee as keessaa argachuu dandeenya. Xabaan jumlaadhaan jechuudha kan ta'u. Yookaan immoo baay'inaan misaalee kana keessa tokko yoon tuqee waan baay'ee fuudhee dhufa. Amma isinitti agarsiisa tinoota nan dhaha akkasuma tinoota nan dhaha jechuudha. Nooti kan tokkittii san dhahee jennaan jumlaadhaan isiniin jenne baay'ee nutti agarsiise. Tanuma dhahee jennaan baay'ee fuudhee tana nan dhaha. Kalas tokkuma jechuudha. Yani hundinuu baay'ee qaba. Amma tanaan dhaha. Kaameeraa kan jettu barreeffama ishiin dhaha. Tayyib. Saniin booda viidiyoo kana keessa kan hin barbaade jechuudha kan hin tuqu. Misaalee kana dhahee tokkittii tana jechuudha. Dhahee jennaan haala tanaan dhufte. Okay. Asii immoo kinoo kanan itti dabaladha. Akkanatti dhaha. Kalas baay'atee dhufe. Tayyib. Saniin booda maal jennaani asitti raayitii tana. Bakkeetinuu tana ishee dhoofna. Tayyib. Tamam haala kanaan takkanaa bare jechuudha. Saniin booda bakka kam dhoofna? Bakka kinoo kana dhoofna. Akka viidiyichi dubbatu jechuudha hoo barbaanne. Yoo barbaanne immoo achi gara bitaatti oofne raawwanneeti. Okay. Haala kanaan achas gottonni kalas achi raawwate jechuudha. Muuziqaa itti ida'uu hoo dandeenye yookaan hadiisa adda addaa. Bakka tana tuqna. Anuma muuziqaa fakkaata tana jechuudha. Yoo barbaanne rikeerdii yoo barbaanne immoo tinootii asitti rikeerdiin hin jirti miti ishii sana jechuudha. Of keessanii haa ta'uu barbaaddan. Ani kana haala kanaan akkana gaattiin godhe akkasittiin godhe jettanii gochuu dandeessanii jechuudha. Rikeerdii yoo barbaaddan yookaan sagalee keessan booda itti ida'uu hoo barbaaddan. Waa hunda caalaa inni rikeerdii keessan galchiin dura kan duraan tasajjaleeru yookaan sagalee duraan jiru sanii viidiyoo akkanatti dhooftan. Viidiyoo tokko yeroo dhooftanii maqasii tana fuudha jechuudha asitti. Tayyib. Daqiiqa. Tinooti as jirti miti maqasiin ishii sun dhooftanii jechuudha. Haala kanaan irraa qortuu dandeessanii viidiyoo gadduudha hin barbaanne san. Viidiyoo isin hin barbaanne yoo jiraate akkasitti gadduudha qortitanii. Tayyib. Kan sagalee moo dhiifama isaa miti kan sagalee kinooti bakkuma kana jira. Qofatanitti agarsiisa.
Misaalee ani yeroo nyaata godhu isaan yoo dudubbachaa jiraatanii sagalee isaanii wajjin akka hin waraabne kinoo kana jechuudha. Sagalee kinoo kana asitti sagaleen kun jira miti isa saayilentii gootanii sagalee duraan isaan irraa dalattanii akkaatti yeroo tuqtanii duraan baay'ee irra jira miti akkasitti gadi buustanii 0 irra taa'a. Tayyib خلاص saniin booda sagalee hin qabu jechuudha viidiyoo sun kinoo tuqee. Zim jedheetuma malee hanni hojjetamu sagaleen hin jiru jechuudha. Tayyib muuziqaa bakka isinitti hime kana bakka muuziqaa kana itti hidhaattanii kinooti mana muuziqaa waanuma tokko dhooftan ifaama akkanatti dhooftanii raawwattanii booda ida'uu fakkaata tana dhooftanii jechuudha. Sagaleen dhageessisuu kun barnoota waan ta'eef walaluu طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مثال لما كان سيتغفيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله ذكينا مراري على كل حال لما سنتم بايسو amma eeksii kanan dhaha jechuudha. Haala kanan akkaatti eeksii kana dhahe irratti dha'amee jira. Tayyib deebinee ammas bakka muuziqaa sanitti yeroo deebinee sagalee akka barbaanne itti ida'achuu kan dandeenyu nuu fuudha jechuudha. Wanni ittiin isinitti agarsiisu na duraabatti cuwwaale koallage. Haala kulli bakka karaa harka bitaatiin ni jira jechuudha bakka itti qayyaayaran. Kun muuziqaa kan ofitaatii qabu karas keessa baana kana. Tayyib sanin raawwanne bakka raayitii tana dhoofne baana jechuudha. Tana jakkaatti itti tasajjala. Yeroo raawwanne meeqootti hojjedhu mi'atu. Yeroo raawwanne bakka tana tuqna. Tamam amma kana babbarree raawwanne ramti bakka kana tuqna. Wanni barbaadan as keessa hojjetamuu hin danda'a jechuudha. Sagalee taqqanaan baruu, sagalee furdisuu, qallisuu, suuraa itti dabaluu wanna barbaadanitu guutara. Keessattuu namni dubbisa danda'u nama dhibu jechuudha. Saniin booda bakka amma saniin jedhe tana yeroo tuqnee raawwanne inni kalaas viidiyoo saniin hojjeta jechuudha. Yeroo hojjetee raawwate inta sajjala viidiyoo achuma keessatti kana fakkaata. Wallahu a'lam. Ana biraammoo maal ture isinitti himaan hin jedhe. Kanan biraa barreeffama jechuudha. Namoonni baay'een yeroo barreeffama barreessu dandeettii mataa isaa danda'e yookaan immoo beekumsa sammuu isaa keessaa itti fakkaata jechuudha. Walakin baay'inaan akkasitti miti. Sanitti agarsiisa amma akkatti zadeedhaan hojjetamu jechuudha. Waa hundaafuu beekumsa yaani waan fedhaman ta'in wanta beektu san malee barreessuu hin dandeechu jechuudha. Amma WhatsApp keessa seenaa. WhatsApp kana keessa yeroo seene sanatti agarsiisa akkatti barreessinu. Amma kino kana akkatti qabateen taa'eera to'eeb. Ani amma namni afaan Amaariffaatiin barreessee na argeeru jira.
طيب أفان أمارف فاسدي مال أكته بيكتشو يوم بربادي كوبين قردا يتشولا طيب أما وان ما تكون بريسا هم عارفين بيكون والله ورمي فبريسين السلام عليكم تنجتو تنا مثالين ورمي فندن دومتي إشي سان كوبين قردا يتشولا حالا كان انك أبيتاي بكيتنا تنانتوكا بكيتنا يرونتوكا كوبي نافتا جتشولا أنا أما شبكان كيا hojjechuu dideeti malee koppii kan jedhu hin dhufa yoon hasir min amma kora shabagicha inni kun shabakaa tolaati ta'i warri barbaadan warri zeenii itti tafayyadaa ta'u أما سلامتا كان بريفميرو كان أكاتا إتين معنا ساو كان مال أكاتا إتي بيكو دندينيو سينتم بربادين إن شبكة جديدة طيب هون دافوكم من دران سنتميني شيتنو تنيرو تقني bakkeetana tana yeroo tuqne koobbii nuuf ta'a jechuudha. Garuu naa shabakaan jiru isa akkasii miti kan agarsiisu. منك ترجمة يمكن تفسيرها عن اللي شبكة برباجتها أما أنا هجتين طيب أسي أكنتك أبني يروتيني تقاسة دي جرتي دمارتي أما دي مناني كان فودة يعني رسالة تناسي دي مناني تنوتي بكتنا تقاسة دي جرتي مدي إشي سانتوقنا جتشورة akkasitti dhufte barreeffama lama bichaa fuutee macluumaat kan jedhu inni tokkoffaa kinu kuni macluumaatedha kinu kun immoo nisxaadha afaan arabiffaatiin waan ta'eef nisxaadha walakkiin ingiliffa yoo ta'e immoo koobbiidha jechuudha tayyib ishiisan akkasitti yeroo takka yeroo dhoofne barreeffamni sun sammuutti qabannee jirra jechuudha yookaan immoo sammuu jawwaala keessatti qabamee jira. Saniin booda immoo kinu kun hin agarsiisu. Haala kamiin isinitti agarsiisa jira. Bakkuma itti barreessuudhaa geenyu kana jalatti yookaan immoo bakka viidiyoo baafannu tana jalatti jirti qubee A ingiliffaan qubee A kan fakkaatu haala tanaan dhoofna jechuudha. Akkasitti dhoofne jennaan bakka tokkotti amaariffa bakka tokkotti immoo arabiffa kan jedhutu nu dhufe. Tayyib ani amaariffaa fi arabiffaa irra jechuudha kan inni ol keewwaddeeru. Kanaafuu amma ani arabiffaan barreessa yookaan immoo koobbii akkan jenne amaariffaa fi arabiffaa irra jira waan ta'eef koobbii san eessatti hin baafadha. Kan tafassarus qaamqaan biraati.
كان بريس كون قهم براتي وان تيف يعني بريس دران ورمي فاني طيب معرفتك كن جير موي معرف أنا كان متيجورة على كل حال مهم مقرر عربي فان انجلفان بري فما كان ترى معرفتي amma koppii kan jettu san gadi baasee qabeen taa'ee masmara san irratti masmara gadii tanaan gubbaatan osoo hin ta'in hanga gadii tana irratti qabeen taa'ee lasaq kan jettu dhuftee jechuudha. Ingiliffamoo ta'e paasteedha natti fakkaate wallahu a'lam. Ala kulli haala kanan lasaq kan jettu tana dhahennaani barreeffamni duraan barreesseerru sun yookaan immoo kan orminaa ergesan koppii godhadheen ture miti isa san gadi baastee jechuudha. Amma immoo badii shabakan. Allahumma musta'an. Assalamu alaikum. Afaan Amaariffaatiin kan hin koppii godhadheersanii yaani bakka fidelii Amaariffa barreessu sanii afaan Oromootiin jechuudha yookaan immoo barreeffama Ingiliffaatiin. Okay. Assalamu alaikum jedhan haala kanaan fassaree. Okay. Amma immoo gara Amaariffa fi Arabiffaatti dabarra. يعني هنما قدوت أنا دوفنا جتشورة ججرة شو يرو بربان. طيب أما عرب فان برسا السلام عليكم. انقلف نججرة مموي أفان أمر فات سلام لننت يهون جدا كم بريفم عربي فاني السلام عليكم هذا أنا عربي فاني السلام عليكم هذا بريس جناني معرفة موججير مجناني سلام لنانت يهون هذا جورا. طيب أوكي هلا كان أفهم بربادن يعني وانسن أنا مثلا أفهم أمارفاي نندبسا ولكن قبيتك أو بريسون دندو جورا أنا وري بريفامي إسن ديبه يوكان وانتسون مالك كتئبه كتشو يوبر بعدين قوان قبيت سنتي حالا كان ججر رجودان دي سني ججورا طريق امبراسيني جرا برنامج امبراهن جرجورا إني قرو كوبي ونقولو نتفكان يو إنو مفسر ملئه إنو مو كان خنا. طيب أكنت تدوفنا ثاني بودا بلاي كان جتو تنو كان المديم تو تنادوفنا جودا. أوكي ثاني بودا رايتي تجوني خطي لما يوخني المسرر لما قبدي رايتي تجوني جناني بكتنا نقبت تعرفته ثاني بودا كات أول قطة تاني تنوتي أسيتي قلبي أن قبض الأمر جرتون إيشي سنين ده جودا. يرون دهرا وده درانا كاتي جفام تجرتيو أمام منبنا حالا كنان حجتي جودا. طيب أكاد تكيسة دي بيهم بها إيش فيك بكيت نوت لموني جرتي كان برا بكيت نوت عشان نوت لما دالتي تجرتي متي هنا جنة جتورة أتجس دي بس نجرا هركا بتعرف مركن جدو ما أعرفه في إنجليز لا أما يوم إنجليز فرجراتي كرام براتي زورا وانتف إيش سان أوكي نن
cufii dammoo tokko hojjechiisee warradheera bara akkanittiin bana duraan itti xaxaqamuun jira miti kanaaf hallaqee na fakkaate amma ganaadhaan tasijjallee malee asirratti tajaajilte jirti haala kanaan. Okay, amma hojjette tayyib yeroo hojjete isa akkasitti onne dheetaa jechuudha amma hojjechuu turte tayyib saniin booda asitti al-injiliiziyyaa jedha للغة الإنجليزية إذا أستمعي الأماريات طيب كان قبر بعدني الرجل تشودن ديساني أنا وانتين أنا بيكودن دو أمارف الحمد لله نندب بفدا ولكن دب بريسون دندو كنا فين أمارف فكنا نبني بايننا هم بريسون أمارف وانتي في أمارف في الجرنجو ده كان إني بريسون دندو أمارف في إنجليزي لا بريسون دندو ولكن نندب بذا طيب أما قوانقا هم براهم بربادة جودا كنين هني بيكو إنجليزية كان الرقاتيني عربي فرن قردات جودا أسر كان جرو أمارفة إنجليفة بس أرامي فين جرو يترك عربي في الجهو البنغالي نجرال تليجو العربية أسجر عربية أوكي أما عربي فرق غير قدو لهن كيت سبها طيب أكنت ننسينا أما سردي أما عرفة ونناني بيكو تاكا قبيكا كاكا كتن يشيدنا نم بيكا جودا طيب أما نمني كان نتي أرجع جرامتي كان نمني نتي أرجع جرا حالتنا نظارتنا كبدين بهجودا طيب أسر جرتي تنو نظارة تنوتي أكسيتي كبدي لكيني أما عرفة نران أوفا هم بريفة ما أوليران أدباتوتي كنوتي أما زورو ترى شبكة قوانا نالا طول مفودة دفاجة بريفة مسوم مالكته دبيم بنا شبكة فيك ساكن قلعي أسلام بديك أريد فيها هجدي بكي كم تجدين اتفاكادة سن ترجيمتي يوكانا نتي سني فسرتوني إلى بكة تنجرتلا تنوتان إجي سن قبدني نعرفتني بكة بريفماتن اتفوتني ندبستي تنودي هلا كانان أكن قلقسني مالي في بريفما هندونو كوبي أكن قولي يو قبدتي جاكنا مقوتي مبكت متي تنو إيش ما بتشو أنا أمارف متنا بتشوران بربادي إيش نادي بوان تيف طيب كان جلو التفود اوكي دبتشو له طيب كان كتشو الجلجي تشيري عربي فرنقو ده
Arabiffatti kanaaf fassaru jechuudha. Okay. Ingiliffichumaan ammallee arabiffatti fassarree maal akka ta'e naan galle. Jijjiiramuu diddee asitti tayyib arabiffaan hin barreessa. Okay. Argake tira waliin galakkisneen hojjettu irratti amma qabaddee dhaqee arabiffata namichuu irratti hin qabachuudha. Okay. What is this? Lachuu kanuma fuudhamu. Akkuma barsiisne barsiistuma uumaa kan teenye leetiyoo. Wala kalimaati yaani dubbii baay'een qabu leeti tayyib istanni. Welcome. Asmarratti hin fassara goodan ergee risaala baay'isu. Ati yoo maal jette ta'in nagaa. Ahlan biki jedha. Barreeffama gabaabaa waan ta'eef natti fakkaate kan duraan tafassaruu dide welcome de ingiliffaan kan hin barreessire suni ahlan biki kan jedhutti tafassaree jechuudha. Kanaafuu yeroo namni waa tokko natti ergee misaalee amaariffa yoo natti erganii yoo na dubbifachuu dadhabe haala kanaan tarjiima kanaan baafachuu hin danda'a jechuudha. Kan inshallah isin fayyadan jedhee tanan abdiin qaba.